abbaan koo kan bulee waa hargaa. Ni fayyiti gaaf tokko maadaan koo guyyaan kun ni darbaa. Ni darbaa barri kun ni darbaa. Ni darbaa yeroon kun ni darbaa. Ni darbaa kan obseef ni darbaa. Egaa keessummaan keenya har'aa weellisaadha, walaleessaadha, yeelluu fi walaloo kan barreessudha. Akkasuma namoota baay'eefillee kan barreessaa turedha. Amma immoo kitaaba walaloo fi akkasumas kitaaba xiinsammuu qabatee kitaabota lama qabatee yeroo dhiyootti simbiraan gahuuf yaalaa jira. Egaa keessummaan keenya eenyu? Inni mutufaa barsiisu gara keetitti deema. Ayyee galatooma isinillee keessummaa keessan godhatanii waan naaf feertaniif guddaa isin galateeffadha. Ani maqaan koo weellisaa fi akkasuma walaleessaa ammallee gara barreessatti dhufaan jira. Ijoon Seenaa Toleeraa Morodaan jedhama. Kanan dhaladhee godina Shawaa Lixaa Naabuunaa ganda qotee bulaa Oborraa yoo ta'u, amma immoo kanan jiraadhu asuma godina magaalaa Shaggaree kutaa magaalaa Sultaati. Qophiin keenya biriij aartiidha. Atis immoo har'a biriij aartii irratti keessummaa keenya taatee waan dhuftee fi waan asitti argamteef guddaa galatoomii. Aartii irratti haasofnaa. Har'a egaa aartii gosa tokko qofa irratti miti kan haasofnu. Waa'ee walaloolee kaasuun keenya nafu. Maqaadhuma isaarratti gaafa kaanu ijaan Seenaa Toleeraa. Seenaa Toleeraa. Ijoon Seenaa Toleeraa. Ijoon Seenaa Toleeraa. Maqaa bareedaadha. Egaa har'a walaloo irratti haasofnaa. Walaloon maalinni? Walumaa galatti aartiin maalinni? Qondaalli keenya keessummaan keenya kanarraa weellisaadhas sirbillee maalinni kan jedhu haasa'uuf carraa bal'aa qabna jechuudha. Irra deebiin baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan nu eegdani. Tole gaaffii keenya jalqabaa kan ta'u akkamitti karaa aartiitti dhuftee haala kamiin karaa aartii keessatti argamte? Kanuma wal qabatee aartiin humtuu maalinni amma gosa inni gosa aartii garaagaraa irra jira waan ta'eef barreessadhas aartiin humtuu maalinni jennee haa kaanu. Ati immoo akkamitti akkuma gaaffii kaasti gara aartiitti jooyin goote? Aartiin anaaf jireenya kooti ani ijoollummaadhaan xiqqoo osoo mana barumsaa hin galeen obboleessa koo tokko jira. Yeroo sanatti sirba sayyoo dandanaa kana dhagaadhaan dhaggeeffatu beektee kaasettiidha. Gadi qabee waan dhaggeeffatuu fi anis gadi qabee tan jala waggaan hin jirre dhaggeeffadha beektee sirba sana. Yeroo sanatti qaama kootu naganee obboleessi koo qabee diinamna kennee sayyoo dandanaa sana waggaan dhaggeeffatu maaliif jechuu isaatiin jedhaani umuriin kiyya waan hin geenyeef obboleessa isaatu inni horii midhaan namaa taskinaan rukutee kanaaf naan jedhetiin bira na dabarsa beektee. Sana booda gara fuulduraatti maal ta'uu feetaa waggaanaan jedhani weellisaa ta'uun barbaadaan jedhaan sa'aatuma sana jechuudha. Sanarraa kan ka'e aartii jaallachaa tuman guddadhee utuman aartii jaalladhu gara bara barumsaan galee barataa kutaa lama ta'een walaloo barreessuu eegalee jechuudha. Barataa kutaa lama ta'ee waggaan walaloo barreessuu eegalu sana barreessuuf dubbisuu manumatti fixeeni. Maatiin manumatti na qo'achiisaa turanii. Manumatti fixeen naqee gaafa naqu wanti anaaf haaraa ta'e hin jiru baay'ee kutaa tokko gangalu nama 241 waliin addaraasha keessatti baradhe gaafa sana barreessuu dubbisuu ni danda'a kutaa lamatti gaafa darbu walaloo barreessuu ni eegalee jechuudha. Wanta yeroo sanatti hin raffanne Dr. Yerosan Zawdee amma hospitaala Phaawulos kana hojjeta. Inni immoo kutaa 4 baratana dursa doktoraan ta'a jedha. Walaloo koo sana kan naa gulaalu isaadha jiricha. Jirichatti gaafa jalqaba walaloo eegalu HIV jedheen barreesse. HIV jedheen HIV yaa kokotteessaa yoo nama qabe distii banaa bulee nama fakkeessaadhe walaloo sana barreesse Dr. Yerosan walaloo sana gulaalee walaloo sana gaafa walaleessu kitaabolee hedduu na badhaasanii manni barumsaa jechuudha. Sana booda ergan sana badhaasa sana argadhe immoo caalmaatti akkan cimu fuulduratti illee mul'ata akkamii akkan ta'u nama akkamii akkan ta'uu danda'u deebisee namni akkamii kiyyaa immoo akka hin jirre murteessee tan gara hojiitti galee jechuudha. Namni akka kiyyaa ana malee hin jiru waanta jedhuun of amansiisee jechuudha. Maanguddoota biratti guddadhee maanguddoonni isaan biratti guddadhees immoo afoola waan hedduu waan barsiisaa turaniif barnoota mana barumsaatii argadhu caala barnoota maanguddoota biraa argadhu tuntu
akkan caalmatti aartii leellisu na godhe jechuudha. Okay. Sana booda garuu ka'umsi kee walaloo haa ta'u malee amma walaloo barreessaa jirtasi hin kaasna kitaabota lama amma akkasii harka jiran xumuramaa akka jiran quba qabna gara boodaa hin kaasna garuu sanarra immoo sirba irratti baay'ee bara dheeraa akka hojjette sirboota namoota baay'eefis akka hojjette walaloo fi yeedaloo akkasumas atumti illee gara sirba 10 olii akka qabdu. Mee sirboota kee keessaa amma tokko yaadanneetu itti adeebinu sirboota kee kan baay'ee jaalattume sadan meena mata duree isaanii naaf. Sirbaan baay'ee jaaladhu tokko obsineedha. Obsinee. Obsinee yeroo sanatti beektee guyyaa tokko waraabee gara gulallee kana dhufne hojii namaatiif. Magaalaa Finfinnee kanatti kiliippii waraabuun qabaa jennaan simiti haa caalu nu kanan jennee naan jedhe beektee nama tokko maqaa miidiyaa irratti maqaa isaa kaasuun hin barbaachisu. Ani nama guutuudhaan jedheen saa sanatti ni waraabaan jedheeni garuu carraan uffata illee tingireeffadhu waan hin qabneef shamizii tokko nan hojjedhe obsinee saa sanatti. Obsineeto obsinee warra keenya yaa obsinee warra keenya obsineeto waaqaa jenneetu hin dadhiisne madaadha barkeessi keenya. Obsineeto obsinee warra keenya yaa obsinee warra keenya. Obsineeto waaqaa jenneetu hin dadhiisne madaadha barkeessi keenya. Baraaraddaa warra keenya tunduu gamoo holijaare wal jibbinee addan baane dhugaa barbaacha facaane afaan firaa keessi diina ormii malaan nutti duule dukkanni jilli mataatus aduu bahuu dhorkitiire karcha malleen farduma marguma nyaanne malee. Ati dura kiyyuma gargar nu baasan malee uruuf tiraaree mana gamoon tarree qabatee tiskeetu loon gurgura bara dhugaan jallatee sirba sana shamizii yookiin immoo shurraaba takkaanan finfinnuma keessatti waraabee jechuudha. Baay'ee itti rakkattee hojjettee jechuudha. Sana baay'ee waan aarsaatti kaffalee istiidiyoodhaallee baay'ee jedhanii guyyaa tokko barandaa sissaaba istiidiyoo taa'ee bu'aa buleera. Maaliif baay'ee? Bakka an kiyyasaan maallaqni gadi bu'aadha. Ani qarshii gaa akka ormaatti hin kaffaluu fi sanarraa kan ga'e warra qarshii gaarii qabu sana hojjechuu waan yaadanii fi ani immoo likiin kiyya balaadha beekte yoo naare du'a isa jedha sun oman dhaga'u isaa sanatti jechuudha. Nama sana rukutuu waan dhabeef yookiin aarii kiyya bahuu waan dhabeef gadi bahee bu'aa ture. Ergan sana darbee booda isa ergan dabarsee abultu dubbiin ittiin darbee. Lakki kan jalqaba sanaan dura dacheen dhiiga taatee sirboonni warraaqsaa naannoo 2004 2005 kan dalagee jiru. Isa asitti yeroo sana akkas dhiibbaan hin jiru beektee istiidiyoon as dhiyeenya kana dhiibbaan tokko tokko dhufe malee jechuudha. Obsineen yeroo dhiyoo kana kan hojjetamedha. Obsineen waggaa 7-8 lakkoofsisteerti. Obsineen garuu akkuma ta'u ta'ee hojjetamee baheera. Hojjetamee kiliippisaa hojjedhe. Kan itti aanumaa inni etteeyyuu? Haabultu dubbiinidha. Haabultu dubbiin. Haabultu dubbiin jedha abbaan koo kan bulee waa harkaa. Ni fayyiti gaaf tokko madaan koo guyyaan kun ni darbaa. Ni darbaa. Barri kun ni darbaa. Ni darbaa. Barri kun ni darbaa. Ni darbaa. Kan obseef ni darbaa. Dharri haqa sakaalee kufeen cabuu dhugaani qilleensi namarramu markaan ta'uu dhagaani. Dololloon nama nyaatu galaana nama geessa dubbiin jabana kana onnee nama madeessa. Sagalee bareedaa walaloo bareedaa sirba keema wanta adda taasisu walaloo saalleefumaaf barreeffatta ofii keetirrallee darbitee namoota hedduudhaaf akka walaloo barreessite quba qabna. Mee eenyuudhaaf barreessite walaloo hagamis barreessitee namoota kennitee? Waliigala sirba 174 namaa kenneera. 174 namoota meeqaf? Namoota hanga 80 ol nan beeka. Kan inni maqaa isaallee hin beekne erga sirbi bahee fa'aa arguu jira. Yeroo tokko tokko beektee yeroo ijoolleen istiidiyootti walaloo sadarkaa isaanii eegne fidanii dhufanii tasa carraa qabeessa ta'anii achan jira taanaan inni hojjisiisu sirbicha. Maaliif jennaan itti gaafatamummaan qaba waan ta'eef
aartii dhumtummatumti ishii ka jalqabuma gaafa duubatti isin deebisuuf yoo hin taane aartii dhumti kun jalqaba gaafa leenjii xiqqoo tokko aartii irratti faranjii wayii nuu kenne aartii jechuudhumti dinqisiifannaa jaalachuu fi nageenya irratti eeguudha. Dinqisiifanni immoo maal dinqisiifatta jennaan uumama waaqni uume kana dinqisiifatta. Erga dinqisiifattee ni jaalatta. Erga jaalattee immoo nageenya isaa eegdaa jedha. Erga akkas ta'ee wanti kun sirriidha. Aartii kana keessa hin jira. Walaloon nam tokko sadarkaa isaa eegganne yoo ta'e akka inni sadarkaa isaa eeggatu gochuudhaaf aarsaan itti kaffala beekte. Sa'a sanaan nama sana deeggara malee yaaddadhu beekte maqaa nama sanaa. Yeroo sirbooti baay'een ba'anii maqaa koo irratti arguufaa jira. Deebisee immoo kan maqaa koo awwaalufaa jira. Egaa sirba fudhatanii booda. Namni hojjetame maqaa caqasuu didu jira. Akka wanta beekamtiisaa yookiin immoo kabajni isaa irraa hir'atutti kan of ilaalullee namni ni jira jechuudha. Obsinee warra keenya yaa obsinee warra keenya. Obsineeto waaqa jenneetu hunda dhiisne maadaa dabarkeessi keenya. Obsinee warra keenya yaa obsinee warra keenya. Obsineeto waaqa jenneetu hunda dhiisne maadaa dabarkeessi keenya.